Hello nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jirtu nagaa fayyaa keessanii hordoftoota soorata YouTube fayyaa nagaa keessanii jiran kun galata waaqayyo obboleettii keessadhaa isinii jira intalli keessanii goddanyaa keessa firri keessanii ani subscribe godhaa warri haaraa taatan warri durtaan immoo comment jedhaa isinin jaalladha bakka jirtanitti fayyaan ta'ina nagaa ta'a fayyaan dhabinaa dhiifama fayyaan dhabinaa nagaa ta'a. Warri bakka hojii jirtanii waa tokko yaadaa jirtan akkamitti galla akkamitti maal goona maalan godha jechaa jirtan maa yaadayna har'a ga'uu keessan bichaatti gammadaa isin jira guyyaa har'a argachuu keessanitti waaqayyo isin haa eebbisu viidiyoo xiqqashoo tokko isin waraabuu barbaade. Maaltu sirra naaf tolee sirra nattane dargama ijoo maal dubattu soofaa walirra dhaqee. Warra taa'uudha beekama manni natti duraan dhiphannaa soo warra dhagee amma warra taa'uudha feesiniin jedha. Viidiyoo xiqqashoo maaliif waraabuu dhufe beektu nuura waddade akkana ta'ee nuura waddade nuun jedhu ijji isaanii haa waddaduuti warra akkana jedhan jechuudha as ilaalaa kan shaggaadha wanti hundumtu dhuguma isiniin jedhaan waaqayyoof haa galatu dhugaa waaqayyoof haa galatuuf jechuuf sirriitti of jechuuf otoo hin taane har'a ga'uu keenyatti illee waaqayyoof haa galatu har'a ga'uu kootti illee isinillee har'a ga'uu keessanitti. Utuu madaamonni keessatti aarsanii utuu haala biyyaa ilaaltanii wayin wanna gaarii miidiyaa adda addaan jiranan beekarraa dhageessanii irraa argitanii waan hundumaa dabarsanii yooraan nu gahe anaanis isiniinis inni isaatii kana guyyaa har'a kana nu gahe haa galateeffamu isiniin jedha yoo sagaleen alaa galaa jiraate dhiifama nama tolaa maal isin jechuu barbaade kaleessa gabaa wayin oolee jechumaan hojii deebiin qabaatii kanaas ilaala har'an irraa kan lagadde rifeensa kodhaadhe. Bareechanii na laalaa mijaarti foon haadha koo bareechadheera gartanii way isinitti agarsiifadha rifeensa illee miti qibaatii isinitti agarsiisuu dhufee yaa nuura waddade namaan jedhu miti miyaas na laala jaartiin jaarsaa nan bareeda foon haadha falaata foon haadha koo raacheen beetu miti hundi keessan foon haadha koo garmaamu tola foon haadha koo garmaamu tolasti jaartiin jaarsaa wal fakkaatti qalloon keessa ofumarratti dhaattee har'a argitee waldaa dhagalte ofirratti gootee jechuudha rifeensa. Okkee argitanii aadaa isa ofirratti qibaatis dibaddaa yaa isinii illee waan hin jedhaamiti warri madaabii gaariitti isin qabeen hojjetan inni battuun dhaattu yeroo galtan jaarsa keessanitti babbareedu yookaan jaalalee keessanitti babbareedu waaf jechuudha. Akkami jaartiin jaarsaa maan jettu miti akkami ilaala jaartii jaarsaa foon haadha koo garmaamu tola. كيف قنجونة كيف مية صح مية صح ولا لا مية لقوم ربطوا رفيس اللي يركن فيه كان سنين صوبنا إلى كبابته ما أعرف يركن فيه باي كبابته رفيس كانكو يروني دوجي أشجرو باي أنا بيكون كده رفيس ما بيجي ما سيج كبي بريسه بكرة بتشمي يرون بريده ترى أما كرو يركن فيه Nela gabaabbatee waan isaan beeku. Ani maan dha beeku kan fayyaa ta'e iddoo alaa boornaa gabaabbatuuti. Baga har'a geessan isiniin jedha. Nagaa ta'uu waan hundumaa caala. Baga nagaa taate nagaatti har'a geessanii maal isinitti agarsiisuu dhufee beektu? Nuura waddeedha. Siliphariin tokko kumaan meeqa gale? Maal jedhu kan biraa? Siliphariin tokko birri kumaan meeqa gale? Kan biraa ammoo maanni? Wanni kun akkana ta'e hunduu abidda ta'e inuma jiraatama eessaa kumaaf dhibba galee siliphirii qabaatii kanaas ilaala oduu namni biraa isinitti agarsiisee birrii kuma tokko birrii dhibba lama dhibba sadii nan bite isiniin jedhee siisu abukaadoo kan foon haadha koo laala kan birrii 50 nan bite dhugaa qubna gara qabaatota nan qaba garuu inni taanii ciqaa barbaadeetani ganama jechuun ciqaas nan qaba garuu barbaadeetuma bite kana maaliif isiniin jedhee fuuldura kana akka dhalaa jajjabeetti nan qaqqabale qabaatii abukaadoo kana jechuun isinitti mul'ata yaada. Yaa anallee qibaata kokonaata namni illee fidadhee fira garuu sinumatti agarsiisuuf ani baay'ina isaa mee namni rakkate tokko yookaan namni waan tokko godhatuuf harkaa dhabe tokko isa kuma meeqa dhibba meeqa namaan jiranii albaan dhiistee YouTube irra laaluu keessan hafee jechuudha quubna gara sinitti madhugaa waaqayyo kana birrii 50 namni bitatee hin jiraatu hin jiraata. Kun isaamnaan birrii meeqa ta'e maal shoominti shoo ta'e nuura waddade. Kisaanii agadaabadu dhadhaa kanaas ilaala kiiloo tokko darbaadha dhadhaan gabaarraan bitee jechuudha naggaadota irraa tun taane
dhadhaa manaa dhufeen bite yeroon baqsu sunitti agarsiisa. Amma garuu qimamii isaa guutee waan hin qabneef kanatti naqee kaa'ee jira jechuun yeroo ani baqsu sunitti agarsiisuu danda'a. Maaliif akka kanatti agarsiifachuu dhufe beektu dhugaa sideen jira way sirriitti agarsiisa waan masin korsiisisu. Yookaan immoo waan man sobdi immoo dhugaa dubbattinaan jetta way sirriitti agarsiisa. Wanta zabina kana keessaa fiddeettanii. Maaliif akkana godhee beektu sana kophaatti bite shiiniidhaan bite jechuudha kalee gabaarra beekaa naggaadheerraan biture. Gabaarraa jechuudha gabaa isaati immoo yoon jettanii asuma Finfinnee kana keessa as ta'ee ka'ee garumaas gorii sana jechuudha. Yookaan immoo gara tachi jedhan sanii as ilaalaa utuu nama biraa ta'e kana birri 200 hin bite Finfinnee keessa gisee tokkotti dibachuudhaan itti albaatee birri 100 hin bite foon haadha koon sobu'an. Amma inni baay'atu laala dhugaas niin jedha. Nama rarraanuman sanatti han bitean sun guutee karaa waan hin deemne ilaa gannamurra jedheen baaluma kana keessatti fudhadhee galee jechuudha. Kophaanumaan kaa'ee kan sirriitti agarsiisuuf birri 100 kanas ilaala. Argitanii? Kana gaadoo nama biraa ta'ee birri 100 meeqaan hin bite gisee tokkitti kanan dibadhu siniin jette afaan shibanatti. Dhuguma siniin jedha maaliif waan hin argaa ture waan ta'eedha. Birri 100 tokkittidha waan nama kana baay'atu. Dhugaa waaqayyo laala carraa jedhanitti fakkaata dhiifama. Maaliif aduun ol garagalee kan jiru kanas siniin jedha. Soba wanni guddiidha jedhanii achitti akka namni hin galleef abdii nama kutanii abbaan barbaade waan tokko bara hojii yoo amma barbaade dide isin kan keessan waan makamiyyuu kan keessan kan jedhe waaqayyo isinumaaf godha. Dhuguma siniin jedha kasaati kan shiiti kan jedhe isinumaaf godha. Kanaafuu kana yeroon baqsuun sinitti agarsiisa amma meeshaa alma kee jira yaada qimamii guuttadha kanaafan maaliif sinitti agarsiifachuu barbaade walitti kaa kun lamaan jechuudha. Kuniif kun walitti birri 750 hin bite jechuudha kaleessa. Sinii galee naggaadheerraan binne waan beessaatti bituu dhiise warra manaa fidan irraa dhufi koo taa'ee laalladhee dhaabadde wajjin haasa'ee bitadhe. Birri 750 jechuudha kanaa wajjin. Kunis amma sinitti agarsiise. Kan biraa maal sinitti agarsiise tan? Meesli bari kan sinitti agarsiisa. Nama wayitu kana dura maqaa abbichaan na YouTube hojjetaa jira. Yoo kana biyaas ji'a 3 tokko ta'a. YouTube hojjettee abbaan sun maqaa ishee dhabuun barbaadu suuqii dhaqxee 1300 nan bitte siliipparii jettee to'asufti. Aduu sana achan jiraanis biyyuu addumsi jirtan jiraanis biyyuu mormaa na sana baay'ee natti dhaga'ame akkamitti galuu akkamitti jiraata maree erga siliipparii tokkitti 1300 ta'e jedhee baay'ee natti dhaga'ame ture as laala siliipparii. ነገር አካሲን አብዲን ኩተን የመለ አናሲን አከ ዋና ጎተን የሚት ከነሱ ልትማሩ አካሲን አብዲን ኩተን ዋን ጅሩ ሮጋን ዋና ደገሰ ሁንዱ ማራ ብርሜ ካዩ ምቴ ጋሪ ለመቶ ነው መምራት ብርሜ ካከተ ካነ ድሮ ደገራ ካነ ዱና ማ ዩቲዩብ ይራ ብር በለማን ቢቴ በለማፍ ሸንታ ማን ቢቴ ይበሰዲ ሸንታ በፍሪ ሸንታ ማጀር ወር ሱቄና መተ ሱቅዳ ምደ ለፋን ብን ፍርጅዲ ቢገባ ከያሚቲ ሱቅን ሙጉዳ ጫማ ቆዳ ምናምን ይጅሩ ብራ ነገ ቢት ስኒገለ dhugaas niin jira yoo sii ta'e birri 250 kan jireenya duusan kaleessa jiru maaliifani sinumatti na agarsiisaaf abdiin kutatina inuma jiraata kuno birri 250 caammaa siliipparee na bite caammaa dhabee fistoon taani sinitti agarsiifachuuf fistoon taani abdiin kutatina waan namni odeessu laaltanii waaqayyo sun eebbisee eebbifama sunan jaalladha kuno birri 50 illee qabaatee kana bitattanii jiraatama dhugaa waaqayyo nama jiraatama waaqayyotu nama jiraachisa namni nama jiraachisu kana siniin jedhashi Sana. Si gode degat. Amalle waraban jira video waraban dube. Amalle waraban damma tumu ko era garu. Amma kan makana gadis tas jette. Kan makana gadis. Yacho wan jedde tokko wan mana jedde tokko warabe. Irra cufina irratti waso hojjetu. Irasi fresh jalqabe. Nadide ganama dheeraa warabeetan narra gudna kaayin. Dheeraa ishin jedhu yoo raamu. Amma booda amma kunne hojii manga deemna. Amma daqiiqaa 20 fudhatu miti. Daqiiqaa nadide 20 fudhatu. 15 fudhatu. Kanayyuu 13 fudhatu. 14 jira. Nadide garuu. Argina 14 argiteerta. Era. Attunta. Booda ka hojii mayalla. Asgayal. Waan dubbattu nan cufa. Argiteerta 14 argeera video irratti. Dhugaadha. 14 fudhata narra waraabe baay'ee natti fakkaatanii. Irraamudha. Esh. Irraas namuraa way sitta agarsiisa. Soorsa waan dubbattu jufure. Jedhe. Waan dubbadhu qabu. Ata amsa. Maal dubbadhu? Maal YouTube shii like illee godhaaf subscribe illee godhaaf nyattu. Ara jajjabeessa.
Aku warra kan ni kenna fi wan bayo Yo way kala sa sinyo ni sinyo. Ada ni kesa sirra barat. Dubadu. Yo way kala sa sinyo. Asra way. Ya, mate. Asra way. Main ni. Yo way main. Yo way dubadu. Dubadu yo way. Yo way main. Dol jadi dubadu way. Yo way ni bego ni. Yo way kai sin betu chiti dan nimbegu. Baka isan begu. Pada dapat. Yo way jabat daga jajabesa subscribe Like gorafi. jajabesa wal jajabesu ngarida. Komenti le yarani. Komenti legen nabi. Yaada yoo qabata yaada dhiyeessaati. Nukuma komenti gaarii barreessu lakkii nama dabbaru komenti isaanii. Komenti isaanii nama dabbaru. Sirrii miti kana sirreessu yoo ta'an kana sirreessu jechuu ni qabdu. Mataa. Wal jajjabeessa. Nukumatti kan biraa. Akka. Kanuma jabaadhaa galatamaan jedha. Asuma yoo wayii mangadiin giftiidha. Isallee hin jenne Mangadiin giftiidha wayii ilaalladhaa. Hamza surratti. Gudi. Kalau karam mana dah woi. Nagale nafis kata nagale. Yo woi kacan dan nulis makana. Yo numsan nagale nafis. Kasih. Yo woi ka. Anu mati berbila. Anu mati berbila aja. Indandam. Gaya. Wandu patudi. Enggak boleh. Bakal lagi gula aja. Kejauhan badani. Yo woi kala basmari. Kama menjuru lah darah keso. Masmari mana ada?